Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kan biyya alaas biyya keessas teessanii karaa onlaayinii karaa YouTube barumsa keenya hordofaa jirtan nagaa kootii isin akkam jirtu nagaa keessanii isin jennee jirra. Yaaqoob YouTube channel arras mata duree addaadhaan walitti deebinee jirra. Yaaqoob YouTube channel barumsa karaa onlaayinii barsiisu karaa bilbilaa, karaa onlaayinii, karaa Imoo, karaa WhatsAppii, karaa Telegiraamii, karaa Zoomii, karaa kanaaf kana kan fakkaatan barnoota herregaa fi barumsa afaan Oromoo kanneen barachuudhaaf beekuudhaaf fedhaa fi hawwii guddaa qabdan karaa lakkoofsa bilbilaa 997631 irratti eloo jettanii barumsa kana barachuu dandeessuu isiniin jennaa. Fedhaa fi hawwii guddaa kanneen qabdan Yaaqoob YouTube channel isin barsiisuudhaaf qophii xumuratee jira. Egaan Yaaqoob YouTube channel maatii kanaa kanneen hin taane subscribe gootanii maatii keenya akka taatan laayikii, sheer, koomentii gootanii immoo hiriyoota keessan biraan geessanii yaadaaf qabdan akka nu biraan geessan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Barnoota afaan Oromoos barnoota herregaas afaan saba guddaa afaan saba Oromoodhaan kan barsiisu Yaaqoob YouTube channel asumaan deeggarsa keessa waan barbaaduuf subscribe illee akka gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Yaaqoob YouTube channel har'a mata duree asirratti kan waliin barannu amaloota qooyyaboota herregaa jedhama. Dureen kun amaloota qooyyaboota herregaa waliin barannaa irraa. Qooyyeboonni herregaa amaloota qabu. Amaloota qooyyeboota herregaa waliin barannaa. Kana dura qooyyeboonni herregaa meeqa jennee turre? 4 jennee turre. Warroonni arfanii kun ida'uudha, hir'isuu fi hir'isuu, baay'isuu, hiruu. Meeqa 4 miti jedhu kun? Warroonni kun 4. Warroota arfan kana amala isaanii waliin ilaallaa. Egaan amaloonni herregaa maal akka ta'an ilaallaa waan ta'eef yaadaaf qalbii guutuudhaan nu faana ta'a. Jalqaba irratti kan waliin ilaallu jijjiirraa bakkaati. Jijjiirraa bakkaa jechaan waan tokko bakka jalqaba jiru fuunee bakka isaatti yoo jijjiirree amala sana ni jijjiirataa kan jedhudha. Ida'uun amala jijjiirraa bakkaa qaba. Fakkeenya isaa wajjin ilaalla. Ida'uun amala jijjiirraa bakkaa qaba. Akkamitti? Fakkeenyaaf kun maal jedha? 3 ida'uu 7 4 jedhu kun 3 ida'uu 4 meeqa kenna? 7 kenna deebisaa 7. 7 ta'a jechaadha. Kanaafiyyuu akkuma kana bakka jijjiiraa gaama. 4 isa kana as dabarsaa. 3 isa kana immoo achi dabarsaa. Mee dabarsinuu bakka jijjiirsifna. 4 ida'uu 3 kunis 7 deebiinsa. Lamaan kanaayyuu 7 kunis 7 kunis 7. Kanaafiyyuu ida'uun amala jijjiirraa bakkaa qaba jennaa jechaadha. Amala jijjiirraa bakkaa ida'uun ni qabamoo hin qabu? Qaba. Ragaan isa kanaadha. Isinii galee natti fakkaata. Akkuma kanallee lakkoofsa gurguddaa 100 ida'uu 1 ida'uu 100 deebiin isaanii ol qixee lamaan isaanii 100 fi 1 ta'u. Lamaan isaanii deebiin isaanii akkas. Bakka jijjiirratanii deebisanii waan jijjiiran hin qaban. Akkasumallee amala jijjiirraa bakkaa kan qabu. Amala jijjiirraa bakkaa kan qabu baay'isuudha. Kun maal jedhaa? Baay'isuu. Mallattoon kun mallattoo baay'isuuti. Barreeffamni kun maal jedhaa? Baay'isuu jedha. Baay'isuun illee amala jijjiirraa bakkaa ni qaba. Fakkeenya kun maal jedha? 3 baay'isuu 4. Akkas hin jedhuu? 3 baay'isuu 4. Meeqa ta'a kun? 12. Akkasumallee 4 baay'isuu 3 kunis meeqa ta'a? Kunis 12. 4 isa kana as dabarsinee 3 isa kana as dabarsinee jechuudha. Bakka wal jijjiirsifneera. Kanaafiyyuu gaafa bakka wal jijjiirratu deebiin isaanii waluma qixaa jechaadha. Ol qixa. Kunis deebiin isaa ol qixa waan ta'eef baay'isuun amala jijjiirraa bakkaa ni qabaataa jechaadha. Waanuma isinii galee natti fakkaata. Egaan amma maal jedha kun? Mee dubbisaa kana. Hir'isuu fi hiruun amala jijjiirraa bakkaa hin qaban jedhan. Hiruu fi hir'isuun amala jijjiirraa bakkaa hin qaban. Maal jechuudha? Adda isaan immoo lakkoofsa sanarraa. Eeyyee adda. Fakkeenya tokko waliif fudhannaa ilaalla. Fakkeenyaaf hir'isuu fi hiruun amala jijjiirraa bakkaa hin qaban kan jennu akkuma itti falaasama yookaan seenaa darbannee bira darbuu hin dandeenyu. Kun maal jedhama? Fakkeenyuma kana fudhanna. 4 hir'isuu 3 jedhu kun 4 3 meeqa? 1 ta'a. Birrii 4 qabdu birrii 3 dabarsanii nama laattan. 3 keessaa baastanii meeqa hafee? 1 hafate.
Amma immoo birrii sadii qabdu. Birrii sadiitu qabdanii suuqii dhaqxanii wanta birrii afurii wanta simtuu dhaqxan suni birrii afur ta'a. Inni maal ta'a? Sadii hir'isuu afurii jedha laafa. Sadii hir'isuu afurii. Sadii hir'isuu afurii jechuun meeqa ta'a? Wanti qara waan guddaa kamatti hir'ifama? Ni hir'ifama. Gara liqiitti dhaqaa jechuudha. Suuqii dhaqxee karameellaan tokko birrii sadiidha. Ati birrii sadii qabdaa? Ati birrii sadii ofirraa qabdaa? Karameellaan sun ati immoo karameellaa bitoo jettee gaasuu jettee gaattu birrii meeqa siin jedhu birrii afurii siin jedhu. Birrii sadii qofa qabda. Kanaafuu osoo hin jaallatin maal goota namichaan birrii tokko boodansii fida. Yookaan immoo hiriyaa keerraa birrii tokko naa kenni jettee harkaa fudhattee bitatte. Yeroo sana birrii meeqatu liqiin sirratti hafe? Liqii tokko sirra jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo isheen kuni mallattoo isheen bukkee jirtu isheen mallattoo hir'isuu fakkaattu isheen gara naan barreeffattu kun akka liqiin sirra jiru negatiiva ta'uu. Negatiiva jechuun gara liqii keessa jiraachuu keessa kan ibsu. Kanaafiyyuu amala jijjiirraa bakka hin qabu moo hin qaban hir'isuun hin qaban. Sababni isaa deebiin kunooti. Afurraati sadii yoo hir'inne tokkotu nu hafa. Sadiidhaati afur yoo hir'inne liqii tokkotu nurratti hafa jechuudha. Kun tokko ta'a. Kun immoo negatiiva tokko ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu hir'isuun maal hin qabu? Amala jijjiirraa bakka hin qabu. Akkasumallee hiruudha immoo amala jijjiirraa bakka kan hin qabne maalidha? Hiruudha. Hiruudha. Mee ilaalaa kana. Kun meeqa jedha? Afur hiruu lama. Afur hiruu lama jechuun birrii afur qabdaa nama lamaaf wal qixa kennuuf barbaadde. Meeqa kennitaa nama lamaa sanaaf? Lama lama laattaaf. Kanaafiyyuu afur hiruu lama meeqa ta'a? Lama. Tole. Akkasuma immoo birrii lama qabda. Birrii lama qabdaa namni afur kennuu barbaadde nama afur kennuu barbaadde wal qixa nama afur kennuu barbaadde. Inni immoo walakkaa gaa jechuudha. Walakkaa gaa. Kanaafiyyuu 1/2 yookaan immoo 0.5. Amma kanaafiyyuu afur inni kuni gaafa as darbu lamaa inni kun immoo gaafa as darbu deebiin isaanii isa jalqabaa jimaa hin taane wal hin fakkaatan. Kanaafiyyuu hiruun amala jijjiirraa bakka qabamu hin qabu. Hin qabu. Asirratti ilaaluu dandeessu laa kunooti. Lama hiruu afurii 0.5 yookaan immoo 1/2 jechuudha. Liqii walakkaa jechuudha. Walakkaa isaati. Kanaafiyyuu hiruun amala jijjiirraa bakkaa hin qabaatu. Amala jijjiirraa bakkaa kan waliin ilaallu isa kana fakkaata. Yoo isin galuu baate lakkoofsa bilbilaa keenya irratti dawwaltanii lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 76 31 79 irratti eloo jettanii barumsa kana barattanii akka isinii galutti barachuu dandeessu isinii jira Yaaqoob YouTube channel. Kan itti aanu sarara lakkoofsaa jira barreeffamee mata dureen kun jechaadha. Kun maal jedhama? Sarara lakkoofsaa. Sarara lakkoofsaa jechuun maali? Lakkoofsi sarara qabdi yookaan toora qabaa jechuudha akka itti deemamu. Lakkoofsi sarara qaba. Fakkeenyaaf afaan herreegaadhaan akka isinii galutti kun sarara lakkoofsaa yoo ta'e harka bitaattis harka mirgaattis yoo ni deema yoo ta'e handhuurri isaa gidduu kana laa. Gidduu kana yoo ta'e handhuurri kun maal ta'a? Zeeroo ta'a jechaadha. Kun handhuurri kun zeeroodha laa. Handhuurri kun zeeroodha yookaan lakkoofsa zeeroodha. Asii kaasee gara akkasitti kan deemu lakkoofsa tokko irraa eegala. Tokko jedhee itti fufa. Haga hin dhaabbannetti. Asii gadi kan itti fufu asii gadi kan itti deemu immoo negatiiva tokko jedhee haga hin dhaabbannetti itti fufaa jechuudha. Akkas asii gadi negatiiva. Gara kanatti harka bitaatti gaafa deemu. Harka mirgaatti gaafa deemu pozitiiva. Pozitiiva deema. Handhuurri isaanii maalidhaa? Handhuurri isaanii zeeroodha jechuudha. Handhuurri isaanii maal ta'a? Zeeroo ta'a. Sarara lakkoofsaa jechuun isa kanaadha. Amma gaasirratti osoo kana hin balleessin waan isin beekuu qabdan tokko isinitti hima. Lakkoofsota lakkaawwii fi lakkoofsa uumamaa jedha kun. Lakkoofsota lakkaawwii yookaan lakkoofsa uumamaa jedha. Lakkoofsota lakkaawwii yookaan lakkoofsa uumamaa warroonni jedhaman warroota la zeeroo irraa kaasanii zeeroo osoo hin hammatin zeeroo bira osoo hin gahin lakkoofsa tokko kaasanii haga hin dhaabannetti walitti dhufan lakkoofsa maal jedhamu? Lakkoofsa uumamaa jedhamu. Lakkoofsa uumamaa. Warroonni zeeroo hammatan fakkeenyaaf amma dhufee zeeroodhaa kaasee yoo hammate zeeroodhaa kaasee immoo 0 1 2 jedhee haga hin dhaabannetti itti fufa yoo ta'e inni immoo lakkoofsa uumamaa jedhama. Lakkoofsa hundaa jedhaman. Zeeroodhaa kaasee kan itti fufu lakkoofsa hundaati. Tokkorraa kaasee kan itti fufu lakkoofsa uumamaati. Asii gadi immoo harka bitaatti asii gadi gara negatiivaatti kan deemu. Negatiiva tokko, negatiiva lama, negatiiva sadii jedhee kan itti fufu immoo intiijarii. Lakkoofsota intiijarii jedhamu. Lakkoofsota intiijarii jedhamu isaan kun. Mee asirratti waa waliin ilaalu. Lakkoofsa uumamaa yookaan lakkoofsa lakkaawwii jedha kun. Amma kuni lakkoofsota kun naadhaan
bakka bu'ee jira. Naan naachuraal nambarii jechuu isaaniiti. Naachuraal nambarii afaan Ingiliffaarraati kan inni fudhatame. Kanaafuu naa kana kan bakka bu'ee jiru naachuraal nambariidha. Meeqarraa ka'a? Harka bitaa, harka mirgaa. Lakkoofsota harka mirgaatti deeman warra jenne sarara lakkoofsaa ammaa irratti harka mirgaatti jechi deemu kanneen jedhaman lakkoofsa tokko kaasanii kan deeman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedhee hagan dhaabanetti tufa lakkoofsi kun. Xiyyaan 3 lakkoofsi. Tuqaan 3 kun laa. Tuqaan 3 kun warroon achi fuftu kun isheen kun lakkoofsi kun dhaabbata hin qabu ta'uusaa. Itti fufaa ta'uusaati kan isheen agarsiistu. Kanaafiyyuu naan kun lakkoofsa maalii agarsiisaa jira? Lakkoofsa uumamaa. Lakkoofsa uumamaa 0 lakkoofsa tokkorraa kaasee itti fufan. Lakkoofsa tokkorraa kaasee itti fufan kana bakka nuu bu'a. Akkasumallee lakkoofsa hundaa jedhamu. Lakkoofsa hundaa. Dubbisame kana. Lakkoofsa hundaa. Lakkoofsi inni hundaa immoo sarara lakkoofsaa ammaa irratti sarara lakkoofsaa kun sarara lakkoofsaa jennee 0 handhuura jennee asii gaditti negatiifa asii olitti poozitiifa kanneen jenne kana. 0 kanarraa kaasee kan itti fufu. 0 kana laa kunu 0 1 2 3 4 itti fufamee jira kun lakkeetti. Hagan dhaabanetti ta'u dhuman qabu. 0 kanarraa kaasee kan itti fufu lakkoofsa hundaati. Lakkoofsa maal jennee? Lakkoofsa hundaati. Kanaafiyyuu lakkoofsi hundaa 0 irraa itti fufa jechaadha. Lakkoofsi uumamaa yookaan naachuraal nambarii immoo tokkorraa kaasee itti fufa. Isinii galee yenoo amma isinii galeera jedhee nabdudha. Inni kan biraa lakkoofsa intiijarii. Intiijarii jechuun negatiiva tokkos ni qabataa, tokkos ni hammataa, zeeros ni hammata. Warroonni kun lakkoofsota maaliiti? Lakkoofsota intiijarii jedhamu. Sarara lakkoofsaa yoo ta'e jechuudha. Asii olittis asii gadittis kanneen deeman kun intiijarii. Iddoo kanatti dhufanii gaafa wal giban lakkoofsonni kun sarara kanarra kan deeman hundi isaanii intiijarii jedhamu. Intiijarii jedhamu. Maal osoo hin hammatin? Firaakshin nambarii yookaan lakkoofsa 1/2dhaan barreeffama. Fakkeenyaaf 1/2 yookaan 1/2 kanaan kanneen barreeffame osoo hin hammatin. Lakkoofsa iskeer ruuttiidhaan barreeffame. Iskeer ruuttiidhaan akkasitti barreeffame osoo hin hammatin lakkoofsa maal jedhamu isaan kun? Lakkoofsota intiijarii jedhamu jechuudha. Egaan hordoftoota maatii Yaaqoob YouTube channel barumsa nuti irra waliin barannu kana fakkaata. Waan faana taataniif waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Horaa bulaa deemanaa hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti bakka nagaa tura.